biraatiin bahee kara makkaatti qajeelee jennaan sareedhaaf jecha ilmoo sareetu hoosifataa jirtutu rifatee haadha gadhiisee rakkataaf jecha rasuulli kallattii irraa jijjiirsisanii karaa biraatiin cabsata ba'eebbo waraanni shuufu billaahi alaykum waraanni ilmoo saree akkatti ilaale manni islaamaa adli eegu mirga eegu akka inni ilmoo namoomaati miti namni waan biraati eega sareen akkana taate namni akka miree sallallahu alayhi wasallam eega namni akkana ta'e eega namni ilmoon hayawaanaatu sadarkaa kanatti islaama biratti eegamte namni hoo akkamii shuufu billaahi alaykum gaafa Umar ibn al-Khattab dubartittii gaafa Sa'ad ibn Waqqaasi gaafa amiiraa Masrii dhaqu lafa badiila lafa madrasaa fi masjidaa barbaade dubartittii kiristaanaa tokko lafa bakka isaa fuudhee mana ijaarsisee fi iddee kanatti galii lafattii kana masjidaa madrasaadhaaf barbaanna jennaan dubartittiin sun rasuula rabbiitti ergattee amiira mu'minaa Umaritti ergattee ani mana sinnaa ijaartan isin barbaadu lafa koo kanas gadhiisin barbaadu ani amantiin koo kiristaana lafa kanan barbaada mana kan koo kanan barbaada jennaan manni si diigamee ture Umarii madrasaa ijaaramee jiru masjida ijaaramee jiru kaasisee buqqisiisee cabsee achii balleessee mana dubartittii kiristaanaa sana bakka inni irraa itti ijaarameef sana bar fagoollee miti waachuma dhihoodha akka siiraan agarsiisutti achirraa kaasanii dhufanii mana isii sana ijaaranii fi adilii akkatti eegu kana jechuun har'a addunyaan ummanni Yamaniin keessa ilmoon Yaman haati ilmaan akkatti hoosifattu dhabde haati ilmaan Sooriyaa bakka siin jirtuu fi akka siin itti jirtan beeytan har'a koronaan gabaabduun qalloon kun biyya isaanii keessatti mana isaanii keessaa isaan onsite laal jiranii nikuleeraanii asitti nu fixuu hin danda'u achitti koleeraa rabbii jeeshii rabbii ofirraa dhorkuu hin dandeenye waraana gabaabduu kana waan xiqqoo hin mul'anne kan ofirraa dhorkuu hin dandeenye achitti immoo achi asii immoo nikuleera baha dhiyataa'ee baha dhawu tolfatanii jennaan asitti muttuqtaanee ilaa irraa amata meeqa dhumna laakiin rabbiin sa'atii fedhe bakka barbaadetti akka barbaadetti yeroo hadhaa kana keessa subhaanahu wa ta'aalaa waraana isaa ergee jeeshii isaa ergee isaan mana keenya keessa jiraachuu nu wallaalchifnaan mana isaan keessatti ru'ubiitti naqee sodaatti naqee jiraachuu wallaalchisa idan arrahoo yoo biyya keenya dhufe hoo akkam taana nuti ummanni islaamaa nuti warri rabbitti amanne immoo akkam taana warri rabbitti amanne immoo akka nuti taanu yoo nutti dhufte shahiideedha manatti nuu dhufe hin argannu shahiidummaa isa silaa barbaaddannu rabbiin manatti nuu fide wallaahi warra sodaatu wajjiniin sodaachuu hin qabnu kanuma qofitti walii dhaamodhu warra sodaatu wajjiniin sodaachuu hin qabnu akka of eeggannoo asbaabaaf guuttannaa laakiin yoo arganne immoo shahiidummaadha ragaan itti qaba Mu'aaz ibn Jabal ahadu gurguddoo sahabaa gurguddoo keessaa nama beekamaan Mu'aaz ibn Jabal kan yeroo waa'in hadiisaa ka'e kan yeroo waa'in amiirummaa ka'e yeroo waa'in adilii ka'e yeroo waa'in amanummaa ka'e maqaan isaa ka'u Mu'aaz ibn Jabal rabbiin isarraa jaallatu rasuulli alayhi salaatu wassalaam koronaadhaan duutaa koronaan gaafa sana maqaan isaa jiraaosinnaan jettanii xaa'uniidhaan duutaa jedhe rasuulli xaa'unii jechuun koronaa jechuudha koleeraadhaan duutaa imma afaan biyya keenyaatti duutaa jennaani harka rasuula rabbii dhaqee dhungate harka isaanii dhaqee qabee dhungate maal jennaan nan argadhamoon argadhu waan kana dhiiroo ittiin milkaa'uu shuuf dhageef wanni nuti gochuu qabnu nama meeqan zallame laata sa'atii kana fursaa nuu kenne rabbiin sa'atii tawba sa'atii nuti gara sa'atii deebinu nuu kenne fursaadha kun hin argannu fursaa akka kana ilaa wanti waan dhufte abbaa fuute hafuutu abbaa dhiifte hadhiiftu khayrii isin hojjetaa jirru argaa jirra yeroo hadhaa kana keessatti warri Itaaliyaa keessa jiru beeytani azaaniin takkaa takkitti Roomaan keessatti dhagaamee hin beeku Roomaan gabaabduu tokkollee argeera azaaniin takkaa achitti dhagaamee hin beeku laakiin har'a azaaniin Nezerlaanditti biyya sanatti azaaniin ba'e jennaan gurri ummata azaanii beeku gurri ummata azaanii dheebote dhagaa jira Madrid waggaa 800 bulchiinsa ummata islaamaatii booddee magaalaan Andalus guyyaa kurnan darbe kan isiin azaanii jalqabde subhaanahu wa ta'ala koronaan dhufe azaanii eeganii nuu baasise dhukkuba galateeffataan jirru yoo isiin dhufte immoo nuti shahiideedha bi'iznillaahi ta'ala ammasitti maal goonu ammasitti gara rabbii keenya hadeebinu ammasitti toobaa rabbii keenya bira hada barbaadan rabbiin keenya nurraa qeebala rabbiin keenya nurraa fudhata rabbiin keenya rabbii
dhagahaadha rabbiin keenya rabbii du'aa'ii mazluumaa lafan buufne arra imimmaan yatiima warra Suuriyaa irraa haqeefii jira arra imimmaan ijoollee Yaman imimmaan ijoollee Falastiin imimmaan ijoollee bakka adda addaatti azabamaa jirtu koronaan biizii gorteennaan hammuma kana sagalee rasaasaa irraa bakka raftu dhabde har'a kunoo subhaanahu wa ta'ala har'a kunoo ijoolleen nagaa rabbiitiin ta'aa jirti kanaaf wanni nuti gochuu qabnu hawaasa dadhabaa biyya keenya akkuma isin beeytanu baadiyyaan keenya rakkataadha kana wanni wal dhoskan hin jiru wanni wal kaabanuufis hin jiru miskiina waan ta'abbatee akaafee wal gargaaree walii qotee walii baatee jedhee galee nyaata kun shakkii tokkollee hin qabu dhiiroo hawaasni kun wal malee hin jiraataa dhukkubni kun yoo hawaasa keenya keessa dhufee galeen hin of folchaa inni jedhamu hin of folchaa jechuutti nama rakkisa maaliif jennaan hawaasa an keessatti guddadhe hawaasni keenya warri baadiyyaa hundi keessanuyyuu wal beeyna dallaarraan uffata walii ergisee walirraa uffata wallahi alazim hawaasni keenya uffata walirraa ergisee hawaasa uffatu wallahi alazim uffata walirraa ergifateeti anaa ija jireenyas immoo ana uffata walirraa dallaarraan ergifateeti heehaadhaa baluu jedheeti gundoo walirraa ergifateeti midhaanitti safarata walirraa ergifatee ittiin gabaa dhaqata hawaasa wal malee jiraachuu hin dandeenye kanaafuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala irraa fuudhu jennee du'aayii kadhataa hammi fira qabdu hammi gandarraa wanta qabdu dubbiin akka durti hin jirtu ahlii keetti bilbiliiti waan inni baatii tokko lama nyaatu waan inni baatii tokko itti aara galfatu akka inni gabaan inni minaan al tokko daakkatee jennaan keenya baadiyyaani hammuma argate nyaateetii walii qoqqoodee jiraata hawaasni baadiyyaa nyaata afaan wal kaa'ee hawaasni baadiyyaa akka warra magaalaa kana dallaa ijaarratee gibbii tolfatee akka namni walitti hin galletti miti kan inni jiraatu manni isaa mana ollaati manni ollaa mana isaati akkanumatti beeynas akkanumatti hadha geenyes kanaa jennaanii hawaasa keenya manni keenya miskiina rabbi irraa nuuf qabu miskiintittii keenya nuti hin beeyna kaleessas takkaa darbee fi hin beeku kaleessas takkaa tikkitti akka namaatti gammaddee ashaqxee yookaan jettee hin beeku gibiriidhaaf waggaatti waan gabbaru jedhee waggaatti yaadda'ee huqqataa ba'e hawaasni sun isuma sana kana innaani inshallah yoo rahmaan jedhe hamma rabbi sin gargaareeni maatii keessanitti dawwalaati riyaala 100 doolaara 100 kan bakka jirtu maatii kan kee akka inni xaafii kumtaala tokko itti daakkatu warri dandeessu inni nu wallaadhaaf kennaa wallaadhaa ergisiin jedhaan jiru maatii keensiin jedhaa jira ollaa qophaa nyaatuu nan beekaafani takkaa ollaa baadiyyaa qophaa isaa abaluu rakkataa jiraa yeroo jedhanu ollaa dhaqee wal gaafatu bi'aa hawaasa qilleensa kanaa keessatti guddanne nu hin beeyna dhaqee abaluu koon rakkataa jiraa laata wallahi alazim seenaa tokko naannoo karaa dedoo bakka jedhamtutti seenaa tokko durii tokko laa jara keenya irraa dhageenye abalutu foonan kajeelee abbaa abaluu koo jedhee isaanii sangaa qotataa jiru dhufee jennaan utuun sangaa lama qotataa jiru ati foon kajeeltee abaluu koo jedhee sangaa arqootarraa hiikee achitti qalee fi qaroodhaan deemii dheedii jedheeni achitti qalee fi foon amma dandeessu baadhadhuu galii ummata jedhe irraa dhalanne nu wallahi alazim wallahi wabillahi utuu silaa ababbaa koo irraa yookaan namoota gurguddaa irraa silaa akkana wanni akkasii kun haasaan akkanii kun dabarfachuu baatte oduu dhagaattee qofa taati egaa hawaasa kanarraa uummanni tarii rabbiin immoo balaadhuma akkanaa kanaa uummatuma rahmata walii godhu kanaaf jecha nurraa achi qabamti biiznillaahi ta'ala hawaasa kee yaadadhu nuti hoo sodaa uummanni rabbiin in sodaanne sodaatu sodaachuu hin qabnu akkam ta'uu qabna lee jennaani dhufteetti taanaan hin shayinnaa wanni nuti sodaannuuf hin jiru wallahi akkasi yoo dhufteetti ta'e ammasitti tawbaadhaan istighfaaraan sadaqaadhaan du'aayiidhaan ibaadaadhaan rabbiin mana isaa keessaa bar nuti warra gartee bijjillawudhuma masjidatti deemu haa ta'u malee warri salaataaf dhaqu xiqqoo taanaan rabbii masjida isaa keessaa nu ari'atee jira amma masjida calluma jedheen ba'u bar namni rabbiin nama isatti amanu mu'mina haqiiqaa qabaanna wanni inni masjida irraa baasuuf hin jiru amma nutu dhugumaan rabbii keenya bira dhaabataa hin jirre mee yaa warri nagaa walitti hin qabne obboleessa keetiin yeroo dhuma ammaa kana keessa akka rabbiin kee boru sii dhiifnaan kadhattee bira argattu yaa baluu ko sittan balleesse waa tokkoon ta'u rabbiin izzaa sii damala bal rabbiin ol si fuudha malee sin xiqqeessu mi'aa ufinaa jedhi hattaa yoollee inni sun sitti balleesse ati natti balleessite hin jedhiniitii isuma sitti balleessee jiru anuma sitti balleesse sitti fakkaatee jennaan naan jette wallahi mee awfinaa jedhii isani sitti balleessee jiru tuu beeytu anuma sitti balleesse fakkaata duwwaa ati narraan fagaattu abadan duwwaa kana hunda naan hin ooddu abadan duwwaa kana hunda bakka kana hin geenyu anuma tuyyuu siif gaarii miti ati naa gaariidha situyyuu anatu sii gaarii miti malee ati naa gaariidha jedhii meme waa tokko wanta ati kuftu hin jiru rabbiin kee ofitti si qaba sii jecha
yoo ati rabbii kee biratti waa kaayyattee jette sii jecha rabbiin rahmata nuu godhee balaas waan dhufu hundayyuu nurraa ittisaa dhukkubni kun dhukkuba nuti amba rabbiin hin sodaanne miti. Wallahi shahiinna wallahi shahidummaa alatti barbaaddataa turre sana rabbiin manatti nuu fide ta'a maaltu beeka akka azimnu jabar rasuulaa harka keessa dhungate. Abshir ati bar koleeraadhaan yookaan koronaadhaan yookaan immoo xaa'uuniidhaan shahiidda jennaan rasuula rabbi dhaqee harka isaanii keessa dhungate radiyallahu ta'ala anhum hammuma kana walitti dabarfachuu fi sodaa ambi biraa sodaachuu hin qabnu kana walitti dhaammannaa fi hawaasa biraatii wajjiniin sodaa akka tokko miti kan nuti sodaannu nuti rabbiin bira maalan fuudhee deemnaa jenneeti kan nuti sodaachuu qabnu. Maaliin wantan fuudhee rahmaaniin bira dhaqu jechuudha kan nuti sodaachuu qabnu. Eenyuun faanna himata laataa istighfaara kamiin hin jedhadhe laataa mee rabbi immoo bicuudha jedhee sirkatti hin tuffatu ati xiqqoodhaa humnan qabdu jedhee sirkatti hin tuffatu akkati si uummate beeka rahmaan akkati si khalqate beeka rahmaan. Kanaaf hawaasa keenya ulfaadhaa galatoomaa rabbi sin bira sin haa tiksu nagaadhaan maatii keessanii kan wal agartan isin haa godhu warri biyya jirtanus immoo biyya keessatti khayriin isin oolataa jirtan wanni isin bira dhaabbataa jirtan hunda isaanii rabbiin anaa fi isiniin haa jedhu wabillaahi tawfiiq. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والفادا قالتو ما بولي وانكية جزاكم الله خيرا هنغنما ولتي دامنا جتشو رافي إيقا قمنا ترسلا بيا كامبراتي نتما واممو قبانكينيا تاتي دويتي بيا كينيا يوم تكانو باتي أمباتو فوني سيجري رتينياتي ummata keenya kan gabrummaan namaafte biyya sarraa bahuun dirqamatti taate. Akkasii rabbiin biyya keessanitti isin adeebisu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Biyya keenya yoom takkaan baatte hambatu foonis ijire irratti nyaate ummata keenya kan gabrummaan namaafte biyya